Guyyaa mana mana arke diisaan moolii dhuftee qalbii jirti. Mana bana kamitti argite mi'aati? Mana bakka mi argite? Keessaanis sii maree. Asuma irratti waan badaadha. Laa waan badaa miti. Waan akkasii takka yaadeen beeku isin galee. Baay'ee waan an jaalallati jenaa hubataayee malee takka waan akkasii keessa galeen beeku ani maal na hubatattiin jira malee ani waan akkasii keessa galeen beeku. Akkami argite ree mana ban? Maal yoo maal inni yaani akkam wal loltan immoo mana ba sii hiikaa nama misaalee mana ba hiikuutti hin danda'a. Sii hiikaa Buneen naa itaree miseen jiraan naa ita. Miseen jiraan na hiika. Miseen jiraan Gambana bar. Because ani nama takka nama kana jaaladhee baramma inumaa bar waa hunda dagadheetiin halkanii guyyaa bakka waa masaa kana irratti xiyyeeffadha. Akkamitti na jaalachuu danda'a yoo maal godhe na jaalataa yoo akkamitti na jaalataa jee guyyaa kana guutuuf dhageeffachaa oola. Sitti maani barsiin jedhee jira barani. Ani koonan haasaa jira hojjennan haasaa waan ta'eef yaani miidha keessii qabaa sin jedha garuu waatu jira sin jedha waan guddatu jira keessan siima yaani wanta inni sodaatu tokko jira. Sigale atuun beekta. Waati kote qorra siima. Ani kana godhani akka galeedis shirkatti galuun biyya waan hin oolle jechuudha. Galee walumaa galatti. Wanti hin oolle waan hin oolle. Sigale wanti hin oolle waan hin oolle. Adama so inni yoo maasii fadhee jiraan. Gisa gabbuun shirka keessallee bakkaan joonatti himtan ganaan hin jaaniif mucaan ta'an taraarsiitii arsii keessa shirka keessa bakkaan joonatti. wantummaa si taatu wanti jirtu qollee jiru galtee jirta haramma yoo galtee jirta mee ijoolleen sirkaa barreessaa mee jala kanatti galtee jirtiimi afaan galtee jirti yes galtee jirti kana booda ba'uun hin jiru sirkaan bichaa jedhee yes isiin ta'arsiitii sirkatti galtee jirti yooma muzambilli deeyyuma namni biraan jira mima eegaa kamitu jira qeerroon sirkaa ta qalbii nama fuudhuu dandeessu eetaa abbaas. Oromoo waliin dhufeetii bar. Oromoon feetisa sirkaa Wallaahi laafi iseen abinni gastii immoo ol bira dhufne jechuudha. Namni kun bakka tanaa dhufaa kalee nama kuma sadii fi waan dhufe deeqaa muraasa keessatti. Bakka tanaa dhufanii hin beeku. namni koo maaliifi osoo atifaa bakka boottee jara afootti kaameratti as baatee osoo booyaa oolteefa namni kun diidamni dhufoodha. Maaliifi hin jaalatti waan akkana kana girrigirri akkana kanneen. Amma isin Girreetii miti wallaahi. Bakka biiftuu laal namuma farfaayila nu godhate kana ajaa'ibeetiin eeggatta takka gastii banee namuma farfaayila nu godhate kana galchee hai. Bakka isa caalaa Oromootu abdii natti hora sii galee. nuukkoo si cinaa jirraa bar nusi deeggarraa bar kana beektaa kunniin guutuun waan warri shamarran warri komintiin si arrabsu kunniin guutuun bar keessatti si deeggaraa bar. Wallaan guutuun jaalalti eenyumarraa yoo nama qabdu. Innama dammoo nama qabde sanarraa dammoo namni tokko ol bahee ibsata tokko dammoo sodaatudha. Akkasii sun dammoo yaanii ofumaa miidhama. Ishiin amma waan ofitti amanamummaa qabduuf jaalala isaa qabdu ibsatti. Eegalee kun dammoo yaanii faarummaa yookaan akkasii waan beekne mul'isu. Khalid biyya biraa deemee lubbuu Khalid barjanaa jirutti hin jiru. Ani Khalid silaa miiliyoona hojjennaa kan nani Khalid hin fari bara muzammil malee. Egaa yaanii abbuma jaalalti irraa qabde sanitu bakka. Ilaa amma namni kun nama natti fakkaatu bariinuma bakka isa maniin argu. Hin fakkaatu. Wanti dubbii sagureetii fi fuungeen na qofalchiisaa beektaa. Osoo doktora Abiy sibila fidanii sibila kaayanii ammaati muzammil malee isaan dhaal. Wanta akkanatti mul'atu. Waan akkasitti mul'atu maaliifi onneen ta'e buutuun gara isa jira. Maagineetti onnee keetii. Gaafan isaa argu
Qeensaan qarri feensaatii bakka akka tokko bakka hin jiraami niin gammada bakka. Galee. Gaaf tokko sirraa taqabbaluuf jira abdiin kutinati. Abdii silaa mure deengadda fi inni karaa hundaan bilook na godhe saniin abdii mura garuu abdii murre asumaan laayifii dhufeetuma bo'uu Oromoon bubbee saguree tokko hin hojii rakkate miskiina. Asumaan numa bu'uu bakka Oromummaan asuma maquma kiyya jala barreessanii asmishaa jedhanii gastii irraa hunda buusanii kutee bilook jalaa na baase. Si baasee amma Bilook jalaa na baase karaa hundaan jalaa na baase. ankana Oromoon ukkoo gootaa Karaa hundaan jalaa na baasisanii gastii xiyyarra dhufee jaboo haasoyni rabbumaa jee na jibbinaan jee sin jibbuun jee. dhiira sirkaa mootii hundaati dhiirri sirkaa mootii hundaati. Yes batee geeffete. Inshaallah shamarran hundi jedhu gara keenya dacha'uuf inshaallah. Har'a maaliif gammachuu qaba beektaa? Ganama kana gastii usuma irratti qaasoyni taphannee bakka achi wal biraa yaani. Achi achirraa qofallee. Isa Oromoon daqiiqaa 33 qabanii fiiti. Osoo daqiiqaa 34 hin taane koopiliinkii 10,000 takka osoo hin ta'in 10,000 godhaa jaanii koopiliinkii 10,000 godhan osoo daqiiqaa 34 taatee 35 deemu jirtu 10,000 godhan. Warri akkaan waan hubadhu barbaadan koopiliinkii tana 10,000 galchaa jiru. amma koi asirratti amma waa tokko amma warri harargee maas hin jira yeroo ati akkanatti jaaladhee jettu kan ijoollee harargee tasi dubbisu jirti ijoolleen dhiiraa inni naafti bar warri ganda keessatti. Nama hedduu sagalee na qabaa bar nama hedduu sagalee na qabaa mucaa kana jaalattaa mucaa kana beekaa mucaa gastii kee keessatti garuu ijoollee harargee argeen beeku. Yaani tasirraa dubbattillee argeen beeku. Gantummaa leen beeku bakkumaan oduun oola malee gantummaa harargee galchii jee addan gooru. Sabboon tun faa akkamii waasiin jettee? Ani hin jenne sabboon tun walitti hin qabnu isaanillee walitti hin gahu foolollee walirraa hin qabu. Isilleen nama gaariidha yaani arsii jaalatti isilleen. Arsii galuuf. Gantummaa qabdu bar sabboon tun miidiyaa kanarra hin qabutti gantummaan hin feemasne. Gandummaan qabdu ishiin ani akka duraan irraa beekaa jirti. Sabboon tun gantummaan hin feemasne jalqabu maqaaba miidiyaa kanarra dhuftu. Hedduu jaalatti arsii. Osoo ta'eefi silaa inuma gattisillee. Ijoollee harargee keessaa dhugaa rabbi isii fi yaani hawwii nan jaaladha isii hawwii. Bakka maaliif gandummaa qaba. Wallahi rakkoo qabdan barisiin rakkoo qabdan bara. Bara nagaan dhufte adde sabboon kun. Salaamu alaikum. Ummata sagaleen kiyya Akkam jiru. jirta? Hin jiru sagaleen kiyya. Waalaikum Maal salaam. jettamee waa'ee asfiishaa irraa akka fuudhee. Asfiishaan sun amma jaalala keessatti ni dogongorti jennamoo likkima jirti jenna moo jaalaluma tokko nama godhe jenna. Wallahi itti aareen ture beektaa hin gaafadhe jee faraa dhiise malee namatti dhiyaaddeen dilas nama hin gaafadhu malee jalqaba irratti nama takka jaalalti dhugaa abbaa kamurraa nama qabdi gosaan laallattu bifaan laallattu jaalalti abbaa kamurraa si qabdi garuu nama jaartii qabu nama bultii qabu keef nama sirraa quma hin qabne kami jaalatta namni kami jaalachuu danda'a. Haan Oromooti. Atillee dhugaa jette. Alhamdulillah amma abbaa kamurraa jaalalte si qabdi abbaa kamurraa garuu nama narraa quba hin qabne nama nan beeyne nama na dubbicha akkana jaalatuu hin beekne illee jaaladha. Kamitti nama takka kabootaan qabu kana jaalatumatti hin dhiyaadda malee nama nan jaalanne jee intee jaalalti obboleetii maraatu itti barabbaa jaalatti jaalalame of keessatti. Yoo isin amma feemasu yookaan miidiyaa irratti nama eeggisiisuudhaaf yoo goote malee ani nama nu garuu. Mana rakkoo qabnetti mana qeerumaa nan qaqqabu. Sagaleen kiilkii jira. Hirriba Likkii jira sagalee. Asmisha yaani asmisha deebistaaf moo anatu deebisaaf? deebisee atillee rakkoon qabu isiin waan jaalala keessa jirtu gaafii sirriillee waan deebistu hin sofu. Yaani amma misaale no amma jaartii qabaatee fi miti namni beeki jaalalli tun ikkoo jaamadha si galee jaamaa si gooti namaa gadi si gooti
Innaa yaani amma isii tana jaalala miiraa wanta jedhamu santu qabesii galee maaliif ni jaalatte dhugumaan. Yeroo tokko tokko koo osuma bakka nama san bakka hin argattu ni beeyta garuu dammoo ni jaalatta. Dadhabdee dammoo ol baastee dubbachuu dandeessa. Okkoo isin amma haala san keessa jirti bara. Asirrallee ilaalamu. Fadhoo haalli sun haalli isii miidhu malee haala isii furmaata qabu ta'e boon isii san maal godhaafish maal isii fidaa ganaafillee karaa fichufti malee maal isii godha ta'e faayidaan qabuuf ta'e amma fakkeenyaaf nama takka yoo jaalattis jaaladhu garuu asirratti ol baatee jaalala nama kanaan jaaladha keef yaani tal shamarraan fokkatti warra bilqaawa yoo inni nama si jaalatu ta'e siif hubate bareedaadha yoo siif hubate akka ati isa jaalattee jirtu yoo sirratti argee siif hubate bareeda boochee araara godha wallaahi wadi lamana jaalaltu ulfaatti. Jaalalli si qabee beekaasi. Anna qabu si nama tokko of caalaa na jaalatu irraa yoo na qabu jaaladha kan nama tokko dhufee si jaaladha yoo naan jedhan jaaladha odoo inni narraa qaban qabnillee si jaaladha maali inni maali. Isin amma gaafa wala gaafa san maal inni beeyta maal jettee nu deebiste beeyta. Muzammilin yaani muzammil osoo yaani maali si godhe hin jaalata jennaan yaani ani isa jaalachuu qofa beekaa jette si. Muzammil akkam akkasii ta'u feeta jennaan akkamiyyuu anaa ta'uu baatu ani isa jaalachuu qofan beekaa hin jaaladhe. Miskiina wallaahi garaana nyaatti. Yaani akkamireen furmaanni maali jettanii ammaatira misaalee waa itti godhan jettamoo yaani ufumaa beekamaan akkana gooti jettamoo ani koo yaani. Laala beekaa kana godhatti wallaahi ittiin kakadhaa keessiin baay'atu. Beekaa akkana boottiree hin ta'u beekaatti illee miti beekaa namni koo beekaa yaani haga nama rakkoo fakkeessuu hin danda'u bara fakkeessuu hin danda'u kana bara wallaahi jaalaluma jiraadeesi. Mujatti jaalalumatu qabe. Rabbi alaafisuu hin jamile wanta kan jiru waan takka rabbi siif alaafisuu wallaahi. Du'aayi godhiif yookiin argachuu dandeessi bara mujattiin tun lakka argattee mujaa kana jaalalaan boojitee booda salphattan warri har'a isitti qoostan kun wallaahi yookiin rabbi waliif qooduu danda'a bara inni illee akkoo yaanii xiqqoolee taatu keessa ofiisitti yaada bara ishii tana maaliif ishiin tun xiqqishoodha reefuu lafaa badataatti. Waan rabbiin beekani waliif isinaa qoodu jedha koomintii irratti yeroo hundaa yeroo isii dubbistan waliif isinaa qoodu. Wallaahi miti yoo tana viidiyoon irra dalaga jeetiin gabbuufaddeessu viidiyoo isii ta'e isiin boojuu takka an duraanuu miidiyaa kanarra namarratti haasuuf yookaan namarraa haasoo irratti as hin geenye jee saalfadhee firaadhiis garuu gaafii isiin akkasii boojuu laa yoo uuma jaalatti kisiina qabdee na boojisti jeetiin eegu ture. Wallaahi. Isin qabne kaa jaalalti isin qabne akkoo yaama jaalalti akkamitti qabdi beektaa? Miilaa miti hiddachi tanatti saqqalamee ol gaggaraagalee wallaahi irraan qabdu keef numaa namaaf hin tiktaakeera dhufee boo way good wallaahi. Si qabuu dandeessi taa'e sabboontu. Nama narraa quban qabne irraa jaalatti aannan qabdu nama tokko if caalaa ana jaalatu irraa. Inni quba qabaabarii yaada bari ishii tana yeroo amma gastii seenuyyuu as bishaan jedhanii nummaan iyyuu keessa isaasitti ni rifata quba qabaabar. Isa malee isii malee gastiin isaan bareeduuf dhugaas hin jedhami inni keessa ofiisitti ni bakka ni jaallata keessa ofiisitti isiin akkoo abdii san qabdii bar amma lammisaalee yeroo isiin gastii isaa dhayitu qallaali man jaalatu inni eegalee. Ani ana kiyyatti waan takkitti tana sii dhaama bareedduuti yoo inni si jaallatee siif hubate jaalladhu yookaan asirraan boo'in nutti maqaan hin nyaatin okee asirraa jiraannu. Yeroo gaarii qabaadhaan miirri baay'ee dalaguutti isin ayyee sabboontu galatoomi yaada kee ibsattee galatoomi yaada ijoollee Harargee keessaa nama tokko argannee jirra akkuma yaade san taatee dubbiini okay namni si deeggaru hin jiru jechuudha Harargee keessaa gootuun uyyuu maqaa nu nyaatte jedhan jaalala kee namni si hubate hin jiru jechuudha amma caalaan nuree faatillee kuuwwan illee akkasumas hin jedhan hin dhagahin ati ijoollee Harargee kanaas dhagahin. Maaliif jarri manatti si hambisoodha. Warra si deeggaru bichaa dhageeffadha ishee deeggartoota baay'ee qabda. Innaa rabbii wal isiniif haa qoodu abdiin kutini ni argatta bakka yaadde san dammoonni keessa
takka abdiin kutin duubatti hin deebiin eenyumaaf hin dhagahin jaalala kee bicha dhugaan jaalatteemi hin argatta namni dhugaan nama jaalate gaaf tokko nama argachuun isaan oolu fiqir yaa shannifaan jaalalli koo mo'ataadha waan abdii hin kutin dhugaadha moo soba dhugaadha akkana jechi mucaa maraachii isiinu maraatti maal maraachare lammataa maraachamoo as bishaa dubbadhu deemtee jirti amma ijoollee yaani amma akkuma amma siin jedhe kana ishii yaani jecha jaraan dhagahin wallahi jechi jaraa yaani jechi Silaantii inni gammaddani dheengadda fi najjisa jeetiin islaamni dhabu Muhammad bilbilaan na kadeedhe akkuma jaraatiin fi najjisa jee lakkoofsa kanaan warra keenya sabbarsiisaa jee shari'aa diyazzala kaayee beekta. Muhammad bayammoo Ana shari'aati yani si miidiya shari'aa maaliif beekta? Shari'aa ofii najjisa jee diyazzala kaayee kutee laayif irra dhabjee onlaayina cufadhee beekta. Bilbilan gisee takka qofa jalaa kaaseetiin mixiyyoo teenya xiqqoo takka jira sani kanneef. Ayyee. Asmaan kororoksii dhuydee taabaanaa mintaashfa jirtii du'aa godhiif jettee. Daawwatan micaan akka naan jettee midhiyyoon uummata dheeytee himti.